Ashamaa harka fuun hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii keenya har'aa keessatti gaaffiin uummata Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaaf gaafachaa ture bara Dr. Abiyyi bulchaa jiru kanatti kamtu deebii argate kamtu immoo itti deemamaa jira isa jedhu waliin ilaalla nu waliin ta'asiniin jenna. Eeyyeega hordoftoota keenya seenaa dirmi hin nyaatu. Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diigu jedhee ture Haacaaluu Hundeessaan. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed erga aangoo qabatanii as murtii gurguddaa dabarsaniiru. Keessumaa gama duudhaa fi aadaa saba Oromoo guddisuutiin hojii boonsaa hojjechuun saba isaanii gammachiisaniiru. Sabni Oromoo biyya abbaa isaa irratti aadaa isaa kabajachuu, afaan isaa akka fedhe dubbachuu erga irraa mulqamee bara hedduu lakkoofsisus sabni Oromoo handhuura biyya isaa Finfinnee irraa moggaatti dhiibamee ture bara bulchiinsa abbichuu abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneeffachuudhaan qonnaan bulaan Oromoo miirri abbaa biyyummaa itti dhaga'amuudhaan Oromoon har'a handhuura biyya isaa Finfinnee keessa laphee isaa dhiibee waan fedhe bitee waan fedhe gurgurachaa jira. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, hoggansi yeroo ammaa biyyi keenya argatte hogganaa adda addummaa bal'isu osoo hin taane walitti dhufeenyaa fi tokkummaa biyya keenyaa cimsuu argannee galateeffachuuf deeggaruu dhiisuunii fi tumsuu dhabuun sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf Dr. Abiyyi nuuf ajandaa siyaasaan oli. Osoo inni gara hoggansaatti dhufee warri finxaaleeyyii fi biyya diiguu fedhan qolachuun biyya badii irraa hin baraarre ta'ee akkam taana turre. Maalumaafuu hoggansi Dr. Abiyyii fi waayillan isaa biyya keenya gara badhaadhinaatti ni ceesisa ejjennoon jettu sirriidha. Hundaa ol Oromoon jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif gaaffii inni gaafatuuf deebiin deebi'aafii ture. Deebii Oromoo fi saba guddaa kana gitan hin turre. Gaaffii afaanii gaafa gaafatu inumaayyuu dhiibbamuu, gaaffii mirgaa dhimma Finfinnee yoo gaafatu deebiin hidhamuu, qaxaleen ijoollee Oromoo darara hamaa keessa seenu ture. Maarree Kuyyuu Miidiyaan seenaa dagachuun hin taatu jetti guyyaa har'aa. Dr. Abiyyi aangootti dhufuun isaanii Oromoof gaaffiin hedduun deebi'eera. Gaaffiin Finfinnee, abbaan biyyummaa, Oromoo aangoomsuu fi kan kana fakkaatan yeroo ammaa kana deebii argataniiru. Eeyyee jijjiiramni jira. Wanti hedduu nama gammachiisuu fi mootummaan amma jiru dhugumaan mootummaa Oromooti kan nama jechisiisu. Qonnaan bulaan Oromoo fayyadama qabeenya qofaa osoo hin taane kanaan dura lafa isaa irraa buqqa'uudhaan beenyaa kan hin kaffalamneef yommuu ta'u lafa isaa irratti akka qomoo lammaffaatti ilaalamuudhaan warra finxaaleeyyiif waardiyyaa ta'ee mindeeffamuudhaan qacaramee hojjechaa ture. Yeroo ammaa garuu fayyadamummaan isaa dabaluudhaan qonnaan bulaan keenya tiraakteraa fi motora bishaanii hoggansi jijjiiramaa raabseen dinagdeedhaan guddachaa jira. Kana qofaa miti lafa isaa irratti kondominiyeemii ijaaramu keessatti illee abbaa carraa ta'uudhaan sabni Oromoo fi ijoolleen Oromoo fayyadamaa jiru. Gama biraan immoo yeroo ammaa kana ajaja kallattii muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed irraa kennameen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gara hojiitti hiikuudhaan yeroo ammaa kana manneen barnootaa hunda keessatti karaa jedhamuun afaan Oromoo akka barnoota yookiin sabjeektii tokkotti laatamaa jira. Jalqaba manni barnootaa yommuu Finfinnee keessatti banamu barataan baratu dhibee Buraayyuu fi Sabbata irraa ijoolleen fe'amanii kan dhufan naannoo 56,000 turan. Barsiisonni afaan Oromoo barsiisan 5,700 yeroo ammaa kana mindeeffamuun carraa argame kanatti fayyadamaa jiru. Har'a ijoolleen Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo barachuu qofaa miti Finfinneen iyyuu Orma harkaa baatee Oromoomteetti. Kun kan ta'aa jiru Adaamaa yookiin Jimma keessatti miti. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa handhuura biyyaa taate keessattidha. Gurratti guddiste naan hin jedhinaa malee mana barumsaa Minilik naannoo kiiloo 4 keessatti barattuu kutaa tokkoffaa kophaa ishee daree barnootaa keessa teessee barattuuf barsiisaan gosa barnootaa hundaan ramadamee fi akka barachaa jirtuu fi manuma barnootaa kana keessatti ijoolleen Oromoo afaan isaaniin kutaa 1 hanga 8 barachaa akka jiran Kuyyuu Miidiyaan hubachuu danda'eera. Kun immoo yoo gadi fageessinee yaadne uummata Oromoof gammachuu guddaa kabajaa fi ifa arguu hin dandeenye arguu isaa mul'isa. Dr. Abiyyi gaaffii uummata Oromoo wal duraa duubaan tokko lama jedhee deebisaa jira. Kana qofaa miti bara Dr. Abiyyi qonnaan bulaan Kuyyuu, Gabra Gurraachaa fi naannawa magaalaa Finfinnee irraa dhufanii daldalatanii galan akka bara duraa turjumaanni isaan hin barbaachisu. Afaan danda'uun dhiichisee, afaan danda'uun bitatee gurguratee gala. Maarree hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa kun injifannoo miti namni jedhu yoo jiraate jaamaa fi ofittoodha. Eeyyee jijjiiramni jira. Mucaan tokko dhalattee akkuma dhalattee kaatee fiigicha hin eegaltu. Jijjiiramnis halkan tokkotti lafa hin qabatu. Hin turra malee hin urra jette boombiin jedhama mitiiree. Waan hunduu adeemsa siyaasaa fi adeemsa mataa isaa qaba. Hundaa ol ammoo yeroo ammaa kana aangoo Oromoon gonfate kana Oromoo harkaa baasuudhaaf humni hidhatee socho'uu fi hinaaftonni qabsoo Oromoo achii fi as akka simbira masqalaa mul'atanii baduun ni mul'ata. Keessumaa shaneen maqaa uummata Oromoon qabsooftuu fi shaneen afaan Oromoo bartee qabsoo Oromoo naaffisuuf tattaaffii gochaa jiraachuu Kuyyuu Miidiyaan taajjabeera. Yaa uummata Oromoo fi saba bal'aa murni Oromoo
Oromoo akka aangoomu hin barbaanne har'as shira xaxaa bula. Shanee qofaa miti warri jaarraa tokkoo fi walakkaaf Oromoo biyya kana keessatti ormoomsanii sirna bitaa turan ammas Oromoof hin ciisne. Kanaafuu dhaamsi kuyyuu miidiyaa guyyaa har'aa Dr. Abiy tumsuutu Oromoo tarkaanfii amma jirurraa gara fuulduraatti buta malee wal qoodoo fi wal cicciruun eessaanuu nuun ga'udha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Yaada keessan nuuf qoodaa. Fuula YouTube keenya subscribe gochuun nu hordofaa. Yaadni keessan nuuf haamileedhaan waamicha keenya. Horaa bulaa deebanaa.